Harka fuunee abdiitii wayyeessaan jedhama. Miltoota ekeraa chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatiina. Kan waliin ilaallu liistiin HTML keessatti maal fakkaata kan jedhudha. Liistii kana nuun fayyadamnu fi wantoota garaagaraa liistii gochuudhaaf. Fakkeenyaaf barreeffama tokko jalatti wantoota liist ta'an yookaan immoo tarreeffaman yoo qabaanne haala kamiin gochuu dandeenya isa jedhudha HTML gubbaa irratti. Deebi'ee HTML irratti liistii gosa sadiitu jira. Isaanis ordered liistii. Ordered liistii warreen nuun jennu warreen akka qubee roomaanii warreen akkasii kanaan ordered lakkoofsa ordered liistii jenna jechuudha. Ordered liistii warreen jennu immoo warreen akka buuleetii ta'anii jechuudha. Isaan kanadha jechuudha. Deebi'ee immoo inni sadaffaan description liistiidha. Kana hunduma isaayyuu waliin ilaalla jechuudha. Ordered liistii irraa kana. Ordered liistii tokko liistii gochuudhaaf maal fayyadamna isa jedhudha. Fakkeenyaaf ordered liistii tokko waan taana jechuudha. As jala irratti ordered liistii HTML gubbaatti fayyadamuudhaaf OL yookaan ordered liistii goona jechuudha. Ordered liistiin keenya kun immoo maal ta'uu danda'a? Yookaan taayipiin isaa jechuudha. Yookaan roomaan nambarii ta'uu danda'a. Yookaan immoo roomaan nambarii mateeyyuu gosa lamaanidha jechuudha. Yookaan immoo qubee ta'uu danda'a. Akkasumas immoo lakkoofsa ta'uu danda'a jechuudha. Warreen kana keessaa filachuu dandeenya jechuudha. Isa kana filachuudhaaf immoo maal jenna? As bukkee kanatti maal jenna? Taayipii jenna jechuudha. Taayipii fakkeenyaaf roomaan nambarii akka inni ta'uu barbaade as gubbaa irratti akkasiin jedha jechuudha. Isa booddee erga kana goonee booddee immoo maal goona isa jedhudha. Isa booddee liisticha immoo barreessina jechuudha as gubbaa irratti. Fakkeenyaaf liistii kana maqaa biyyootaan barreessa. Fakkeenyaaf gimbii tole nekente nejo nango akkuma as gubbaa irratti argaa jirtan kana fakkaataa jechuudha. Liistii kan inni kenneef maalidha? Roomaan nambariidhaanidha jechuudha. Amma kan inni liistiin gochaa jiru roomaan nambariidhaanidha jechuudha. Kana malees immoo taayipii kana jijjiiruu ni danda'a. Roomaan nambarii fakkeenyaaf haala kanaanis gochuu ni danda'a. Akkuma argaa jirtanii as gubbaadha akka kana ta'eera jechuudha. Kanadha jechuudha. Kana malees immoo qubees gochuu ni danda'a jechuudha. Akkaataan barbaadaniin ajajuu danda'a jechuudha as gubbaa irratti jechuudha. Kanaafiyyuu haala barbaadaniin fayyadamuu dandeessu jechuudha. Lakkoofsas yoo goone taayipiin isaa gosa garaagaraadha. Liistiidhaaf wantoota nuti fayyadamnu gosa garaagaraadha jechuudha. Isa kanadha jechuudha. Deebi'ee immoo kana qofaa miti. Liistota kana immoo bakka inni irraa jalqabus limitii gochuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf as gubbaa irratti akkuma isin argitanii 1 2 3 4 jedhee jira. Isa kana amma limitii gochuudhaaf fakkeenyaaf lakkoofsa 10 irraa akka inni ka'u gochuu yoo barbaade as gubbaa irratti taayipii isaa kan inni nambarii ta'u godheera. Garuu deebi'ee bakka inni irraa jalqabu start jedheen kaa'a jechuudha. Start jedhee fakkeenyaaf 10 irraa akka inni kaasu barbaade. 10 jechuun warri kun hundumti isaanii meeqatu jira? Kun 10, 11, 12, 13 ta'a jechuudha. Akkas akka inni ta'u gochuudha jechuudha. Kanaafiyyuu refresh yeroo godhu akkuma argitanii kun kanadha jechuudha. Bakka inni irraa ka'usi daangessuu yookaan immoo jalqabsiisuu dandeenya jechuudha. Liistii keessatti ordered liistii keessatti jechuudha. Lakkoofsa inni irraa ka'u yoo fakkeenyaaf 100 irraa akka inni ka'u barbaade yookaan immoo 6 irraa akka inni ka'u yoo barbaade 6 jedha akka start jettu kana gubbaatti jechuudha. Kana booddee kun haala kanaan nuuf gochuu danda'a jechuudha. Akkasittiinis fayyadamuu dandeenya. Kana malee immoo reversii goone fayyadamuu dandeenya. Reversii jechuun asii ol fakkeenyaaf amma lakkoofsi kuni akkuma jalqabaatti fakkeenyaaf tokkuma irraa jalqabu amma haala kanaan jira. Kana jechuun amma 1 2 3 4 jedhee jira miti. Isa kana akka inni reversii godhu gochuudhaaf yookaan immoo akka inni galagaltoo godhu gochuudhaaf reverse jennee as gubbaa irratti galchina. Kana booddee yeroo refresh goonu maal ta'a jechuudha? Lakkoofsichi inni sila tokko ture 4 ta'a. Asii jalaan asii ol ka'a jechuudha. Inni sila asii gadi ture miti. Amma garuu akka kana gahaa jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana asumatti koppii goone
reverse isheetu kana yoo keessaa balleessine fakkeenyaaf inni normaaliin kanadha jechuudha jalaadha jechuudha. Akkuma sirkeessan sila akkas ture. Gaafa reverse ta'u garuu haala kanaan ta'a jechuudha. Lakkoofsi isin argaa jirtan kuni 4 3 2 1 gadi hir'achaa deemaa jechuudha asii gadi. Asii gadi dabalaa deemaa jechuudha yeroo deemu. Haala kanaanis fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa yookaan inni lammaffaa immoo maalidha? Unordered listoota orderii hin taane fakkeenyaaf buuleetiin garaagaraa fayyadamuudhaan kanneen nuun goonu jechuudha. Asitti paaragraafii tokko kireetii godha. Kana booda isa kana fayyadamuudhaaf immoo akkuma silaa ordered listii keessatti OL fayyadamne unordered listii keessatti immoo UL fayyadamna jechuudha. UL erga goone booddee as keessatti immoo maal goona? Listii sana barreessina jechuudha. Isa kanaaf iyyuu listii warruma kanaan gadi dabarsa. Fakkeenyaaf ordered listii jennee miti. Kan maal jennee unordered jennaa jechuudha. Unordered listii warra ta'an immoo kun as gubbaarratti akkuma argaa jirtan kanadha jechuudha. Amma akkuma isin argaa jirtanii asii buuleetiin wayii kaa'ee jira tuqaa wayii jechuudha. Unordered listii keessatti fakkeenyaaf kan lakkoofsa fa'aa isa ordered listii keessatti lakkoofsa yookaan wantoota garaagaraa fayyadamnee hin goonaa jenne. As keessatti immoo maal taayipiin unordered listii maal faatu jira yoo jenne taayipii isaanii barreessuudhaa fi fakkeenyaaf diiskiin jira. Diiskiin ishee sarkilii kanadha. Kana malee wanneen biraa kanneen jiran sarkiliin jira, squarein jira. Squarein akkuma isin argitanii kun squarei ta'a jechuudha. Squarei malee immoo maaltu jira yoo jedhanii naniinis jira. Nanii jechuun homaa tokko iyyuu hin qabu. Garuu wanti sun maalidha? Listiidha jechuudha. Akkuma as gubbaarratti argaa jirtanii wanti tokko bukkee isaanii hin jiru. Garuu wanti sun maalidha? Unordered listiidha jechuudha. Warreen kanadha jechuudha. Kana malee immoo inni sadaffaan immoo sadaffaa sitti paaragraafii tokko kireetii goonee as gubbaarratti inni listiin gosi inni sadaffamu maalidha? Description listiidha jechuudha. Description listii kana keessatti listii tokkoo fi descriptionii kenna kan inni ittiin deemnudha jechuudha. Isa kana gochuuf immoo maal fayyadamna isa jedhu akkuma warra kaanii fakkeenyaaf ordered listii keessatti OL fayyadamna. Unordered listii keessatti UL fayyadamna miti. Kana keessatti immoo maalidha? Description listii keessatti immoo DL fayyadamna jechuudha. Kana booddee DL kana immoo haala kamiin kan nuun fayyadamnu? DL kana jechuun description listii jechuudha. Fakkeenyaaf description listiin kuni jalatti immoo maal qabu? Description termii qabu jechuudha. Description termii fakkeenyaaf orange jenna jechuudha. Orange kana immoo orangein kun fakkeenyaaf immoo description termii kana immoo karattiin immoo maal goonu describe yookaan immoo define goonu it is yookaan immoo it is jechuu yoo dhiisne color of orange is orange kana fakkeenyaaf. Kana booddee akkuma isin argitanii listii kana termiin isaa malee orangeedha. Description isaa maalidha? Kanadha jechuudha. Haala kanaanis description listii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkasiin listoota kana sadan fayyadamuu dandeenya. Kanaan alatti immoo wanti nuuni fayyadamuu dandeenyu nested goones fayyadamuu dandeenya. Nested gaafa jennu immoo maalidha? Warreen kana description listii, unordered listii, ordered listii kana wal keessa fuunee kan nuti fayyadamnudha jechuudha. Isa kana gochuudhaaf immoo maal goona? Bakka nu barbaachisettidha. Fakkeenyaaf unordered listii tokko kireetii godha fakkeenyaaf. Unordered listii kana keessatti immoo maal gochuun barbaade? Listii kaa'uun barbaade. Fakkeenyaaf
liistiin ani kaa'uu barbaade immoo maalidha fakkeenyaaf liist Afrikaa jedha fakkeenyaaf. Liistii kana jalatti immoo ammas maal gochuun barbaade Afrikaa jala warreen jiran fakkeenyaaf amma as jala gubbaa as kana keessatti jechuudha. Amma immoo already liistii tokko next gochuu barbaade wal keessa fuudhee fayyadamuun barbaade jechuudha. Kanaaf immoo fakkeenyaaf East Africa jedheen haala kanaan fayyadamuu barbaade. Afrikaan liistii tokkodha. Afrikaa jalatti immoo liistii meeqa qabachuudha? Liistii 4. Liistiin ani qabu sun immoo maalidha? Fakkeenyaaf taayipiin inni kun Afrikaan maalidha? Unordered liistiidha jechuudha. As keessatti immoo ordered liistii kana keessatti immoo fakkeenyaaf qubee xixiqqaadhaan akka inni orderiidhaan godhuun barbaade. Kana booddee maalan godha jechuudha? Refresh gaafa godhu kun akkuma as gubbaadhaa argaa jirtanii Afrikaa ishiin jettu kun unordered liistiidha. Buuleetiinidhaan jirti yookaan immoo tuqaa argaa jirtan kanaan jirti. Inni warri kaan immoo maalidha? Ordered liistiidha jechuudha. Qubee A, B, C, D jedhanii warreen akkasiitiin jiru jechuudha. Guutummaa guutuutti waan nuun wajjin ilaalle ordered liistii, unordered liistii, description liistii, nested liistii kanneen kanadha jechuudha. Kun kutaa itti aanuun wal argina irra deebiin kun miiltoo teekii chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatooma.